Jira jirtu hordoftoota yeroo miidiyaa ilmaan Oromoo marti biyya alaatii fi biyya keessa kan jirtan bakkuma jirtanitti rabbiin nageessanitti haa ta'u isiniin jechaa baga jiraattan baga olumaan jiraanne laayikii gochuun dagatinaa yaada okomii qabdan komantii jedhanuuf kaa isiniin jenna. Oduu guyyaa har'aan tanaatiin hayyuu fi xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed kitaaba hin gaabbujuu barreessuun wal qabatee jalqaba biyya Keeniyaa magaalaa Naayiroobiitti eebbisuudhaaf akkuma karoorfatee guyyaan tokko hafe guyyichinis ga'e yeroon isaa dhiyaatetti galmitti karoorfatan nageenyaan wal qabatee akka keessummachiisuu hin dandeenye isaaniif dhiyeessuu Jawaar himee jira. Guyyaa har'aan tana magaalaa Naayiroobiitti eebba kitaaba kanaaf karoorfamee kan ture gahaa ta'u garuu eega yeroon dhiyaatte booda galmichi heddumina ummataatiin wal qabatee nagayaaf jecha sagantichi akka haqamu beeksisuun gabaafamee jira. Jawaar fuula miidiyaa isaa gubbatti akka barreessatti iddoo fi guyyaan yeroo ga'etti akka isin beeksifnu isin hubachiifna jechuun fuula miidiyaa isaa gubbatti barreessee jira. Jawaar eebba kitaabaatiin duratti guyyaa tokko BBC Afaan Oromoo irratti af-gaaffii godheen waa hedduu waa'ee dhimma Itoophiyaa keessaa haasa'uun mootummaa Itoophiyaattis akkaan kan qeeqee fi qeequu qofa odoo hin taane kallattiin gocha isaan hojjechaa jiranii fi mootummaa abbaa irree ta'uu shiftaa akkasuma nugusummaa abjuu haadha isaa qabaachuu muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmad kaasee waan hedduu kan dubbate kun ammoo mootummaa Itoophiyaatiif akka malee dhukkubbii sammuu kan ta'e daran otoo Jawaar kitaabicha hin barreessin maal barreessuu deema maal barreessa yaada juun kaadirootaa fi dabballoonni hedduun sooshaal miidiyaa gubbatti jeeqamaa kan turan eebba kitaabaatiif guyyaan tokko yeroo hafu af-gaaffii BBC wajjin godheen wal qabatee caasaa mootummaa bilisiginnaatii fi aangoota mootummaa bilisiginnaa irratti kan duule Jawaar kun ammoo dhimmicha kitaabaa kana eebba isaa haysiisuun oolu jechuun warri siyaasaa ija shakkiitiin ilaalaa jiran. Haa ta'u garuu Jawaar waa'ee dhimma eebbaa irratti mootummaa Itoophiyaatii wajjin akka wal hin qabanne yaada isaa kan kaaserraa hubatamee jira. Dhimmichi dhimma galmaatiin akka wal qabatuu fi waa'ee dhimma galmichaatii fi yaaddoo nageenyaatii fi heddummina uummataa kan saganticha irratti hirmaachuu deemaniin alatti rakkoon biraa kan jirres barruun Jawaar barreesse galma qofa ta'uu mul'isee jira. Eebbi kitaaba Jawaar kun waan tokko nama yaadachiisa. Kanaan duraas Jawaar Mohaammed yeroo gaaga'ammiin irratti gaggeeffame yookaan halkan marfamuutiin wal qabatee otoo hin marfamin dura guyyaa tokko LTV irratti af-gaaffii godheen hedduu mootummaa qeequu fi dhimma siidaa aanoleetiin wal qabatee waa hedduu kan kaase siidaan Minilik ijaaramuu qaba garuu waan inni hojjete badiin inni hojjete achi jalatti kaa'amuu qaba. Fakkeenyaaf waa'ee akka dhimma siidaa aanolee calii calanqoo hundi achi kaa'amee badii fi toltuu isaa wal bira qabanii hawaasni ilaaluu qaba. Santuu barnoota malee badiin hojjete dhoysanii toltuu isaa qofa ol qabuun fudhatama Jawaar biratti akka hin qabnees kaasuudhaan bulchiinsi mootummaa Itoophiyaa kan amma biyya bulchaa jiru rakkoo hedduu raawwachaa jira jechuun qeeqa mootummaa irratti gaggeessee wal qabatee guyyaa itti aanu halkan marfameen dhagaamee ture. Haa ta'u kunis kan BBC kun gaaffii fi deebiin Jawaar BBC wajjin godhe eebba kitaaba isaa haysiisee jira. Wanni Jawaar kun waan gaafasiin nama yaadachiisa. Wayitaan maantanaa Jawaar magaalaa Keeniyaa guddittii Naayiroobii keessatti kan argamu dalagaaf ammoo akka isaaf mijatuuf akka achi jiruu fi eebba kitaabichaatiif dursa gara Awurooppaa imaluudhaaf akka jiruu fi boodarra ammoo hawaasni achi jiru akka inni achitti jalqabee eebbisu gaafannaan jalqaba achirraa jalqabuu akka qabu murteessee eebba dura guyyaa tokko af-gaaffii godhee guyyaan itti aanu eebba ta'uu guyyichinis guyyaa har'aan tanaa ta'uun wal qabatee ganama wayita namni hedduun garasitti uffatee babbareedee hawaasni Oromoo akka guyyaa ayyaana iidaa yookaan akka guyyaa ayyaana guddaatti garasitti imalaa kan turan kun ammoo warra galmaatiif yaaddoo nageenyaa akka ta'e himuudhaan warri galmichaa akkanatti keessummachiisuu akka hin dandeenye manii eebbi kitaaba Jawaar Mohaammed kan guyyaa har'aan tanaatti karoorfamee ture haqamuun guyyaa biraatti dabarfamuu Jawaar himee jira. Akkuma galmaa fi guyyaa murteessineen isin beeksifnaa jechuun Jawaar fuula miidiyaa isaa gubbatti barreesse. Haa ta'u garuu namni hedduun yaada isaa warra siyaasaas ta'e warri miidiyaas xiinxaltoonnis yaada kannachaa jiraniin dhimmi kun dhimma nageenyaa fi galmaa hin fakkaatuu jaan namni hedduun yaada komantii kannachaa jiruun mootummaan Itoophiyaa harka dheerachuu isaatiin wal qabatee kitaabicha haysiise malee yaanni Jawaar jeequun akka fudhatama hin qabne simanii jiran. Jawaar garuu akkuma kanaan dura dubbate magaalaa Keeniyaatti jalqabee eebbisuudhaaf karoora akka hin qabnee fi jalqaba Awurooppaatti eebbisuu akka barbaadu hime. Jawaar yeroo gabaabaa keessatti dhimmi Keeniyaadhaa Naayiroobii murtaa'uu baate jalqaba gara biyya Jarman akka imaluudhaaf jiraatus dubbachaa jiran. Haa ta'u garuu dabballee fi kaadiroonni mootummaa fuula miidiyaa isaanii gubbattis gadiis ba'anii waan barbaadan dubbachaa kan jiran. Gariin Jawaar siyaasaaf kana dubbata Itoophiyaatti galee filannoo godhuudhaaf deema jechuudhaan hafarsaa jiran. Kun ammoo muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad nama Oromoo ta'etti maxxanuu dhiisanii pirezidaantii Keeniyaa Wiiliyaam Ruuttootti maxxananii bu'aan isaa kunoo kana qaba kasaaraa kanaatu argamaa jechuun Jawaaritti qoosan. Haa ta'u garuu irra hedduun isaanii haasawa Jawaar Mohaammed fuudhanii cicciranii xiinxalanii akkamiin Jawaar haadha Abiyyi tuqe jechuun warri duulanii fi Jawaar maal barbaacha yeroo nageenyi bu'aa jiru kanatti nagee booressuudhaaf tattaafata. Waraanni bilisummaa Oromoo galaa jira waan ta'eef jecha Jawaar nageen barbaadu yeroo kamuu nagee booressuudhaan beekama malee nama nagayaatii miti jechuudhaan galata Jawaaris dhoysan.
fakkeenyaaf nuti akka warra miidiyaa tokkotti galata Jawaar keessaa tokkuma akaafnu walitti bu'iinsa naannoo Oromiyaatii fi naannoo Somaaliyaa jidduutti uumame kan abdii illeetii fi jeneraalonni TPLF uuman yaa'iin yeroo dheeraa deemee lubbuu ilmaan Oromoo hedduu balleessee hedduus miidhee kaanis qabeenya saamse dhaabbachuu didee eega muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad aangoo qabatellee lafarra dheerachuun abdii illees mana hidhaatti darbamee dubbichi qabbanaa'u dide boodarra garuu Jawaar Mohaammed manguddoo Oromootii fi ogaasota Somaalee abbootii amantaa walitti qabuudhaan dhimmichi akka furamu dhimma dirree dhawaa dhimma daangaa naannoo Oromiyaa fi naannoo Somaalee akka qabbanaa'u godhee maricha milkiin xumursiisee kanaafuu galata guddaa qaba gama saniin gama kaaniin ammoo namni siyaasaa yeroo makamuu hundi sin faarsu hundi sin qeequ kuni akka dhimma dhuunfaa keenyaatti dubbanne waa'een dhimma kitaaba Jawaar akkuma ifateen nutis ifa isiniif goona ሀገርን በአሁን ባለው የዓለም ተጨባጭ ሁኔታ እና ኢትዮጵያ ባለችበት ተጨባጭ ሁኔታ አይረዱም ለመረዳትም ፍላጎት የላቸውም እነሱ በያዙት አመለካከት ወደ መስመር መመለስ አንችልም ግን ዝም ብለን እንመለከታለን ዝም ብለን ደግሞ አንመለከትም ሀገራችን ነው ህዝባችን ነው የለፋንበት ነው እድሜያችንን ያጠፋንበት ነው we are not going to let them take us down ራሳቸው ብቻ ሳይሆን ሀገር ይዘው ሊወድቁ ነው ስለዚህ እኛ ወደ መመለስ እንችላለን ኢትዮጵያ ህዝቦች መመለስ እንችላለን ወደ መንገድ ያስ እንችላለን እነሱን ግን ይመልሱናል ብለን የምንጠብቅ ከሆነ ካለፉ 6 አመት አገሪቷን ከከተቱበት መከራ ወደ ባሰበት ነው ይዘው እየሄዱ ያሉት የኦፌኮም አባል ያው ቀጣዩ ምርጫ ብዙ ሩቅ አይደለም ስለዚህ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ቀጣይ የሚኖረው ሚና ምንድነው ቀልጣፋ ሚና ይኖረኛል እኔ አሁን መናገር መጻፍ የጀመርኩት በጣም አደገኛ ሁኔታ ውስጥ ነው የገቡት እነኚህ ልጆች ቶታል ኢግኖራንስ እና አሮጋንስ የበልጽግና ሰዎች አብይና በአካባቢ ያሉ ሰዎች ቶታል ኢግኖራንስ እና አሮጋንስ ይሄ ነው የማይባል ጥጋብ ውስጥ ገብተዋል ጥጋብ ደግሞ ጆሮአቸውንም አይምሮአቸውንም ዳፍኖታል ይሄ ለነሱ ለሀገርም አደጋ አለው ስለዚህ ማድረግ ፈልገው ነው ምን we need to have conversation ሊኖረን ይገባል በተለይ ደግሞ ምን ይያርጉ መሰለ እኛንና የትግራይን ሲመቱ የአማራን ፖለቲካ ካምፓኒ ተጠቀሙት አሁን ደግሞ ከአማራ ጋር ሲጋጩ ኦሮሞስ ተወሽቀው በኦሮሞ ፍለፊት ይያዙ በኦሮሞነት ስም አማራን ለመምታት ይፈልጋሉ ይሄ ኢትዮጵያን ለከፍተኛ አደጋ ነው የሚያደርሳት የኦሮሞ ህዝብን አይፈልግም የኦሮሞ ህዝብ ትላንትና ከአማራ ውስጥ በወጡ ገዢ መደቦች ሲጨቆን ታግሏል ከትግራይ በወጡ ታግሏል የታገለው ግን አንድ አምባገነን ስልጣን ላይ ወጥቶ በሱ ስም ትግራይ እንዲመጣ አማራ እንዲመጣ አይደለም እኛ ከአማራ ጋር ከትግራይ ጋር ከሶማሌ ጋር ያሉን የፖለቲካ ልዩነቶች አሉ እነኛ ልዩነቶች በክርክር በድርድር በመፍታት ለኛም ለሁሉም የምትሆንን ኢትዮጵያን መመስረት ነው ፍትሃዊ ዲሞክራሲያዊ ፌደራላዊ ኢትዮጵያ መመስረት ነው እንጂ አሁን አንዱ በተለይ እንደኔ አይነት ሰዎች ተሰሚነት ያለ ሰዎች ዝም ካል የኦሮሞ ማህበረሰብ ስሜት በመኮርኮር አማራ ላይ ከአማራ ጋር በሚያደርጉት ጦርነት ለመጠቀም የሚያደርጉት ማንዣበብ ስላየው ይሄ መክሸፍ አለበት በሚለው ይሄርኩበት ስለዚህ ቀጣዩ ምርጫ ላይ ተሳተፋለህ ኢትዮጵያ ውስጥ ምርጫ ቅንጦት ነው ጭንቅላት ካለ ነው ጥምጣም መጠመጥበት ጭንቅላቱ ከሌለ ግን ምን ላይ ተመጥሟል ምርጫ ሊካሄድ የሚችለው መንግስት የሚቆጣጠረው ቦታ ሲኖር ነው ዛሬ አማራ ውስጥ መንግስት ባህር ዳርና የተወሰኑ ከተሞችን እንጂ በቁጥጥር ስር የለም ኦሮሚያ ውስጥም ከተወሰኑ ዋና ዋና ከተሞች ውጪ ያለው የአማጽያን መፈንጫ ነው ኢትዮጵያ ካላት 547 የፓርላማ ኮንስቲትዩንሲ ውስጥ ስንት ቦታ ነው ዛሬ ምርጫ ሊካሄድ የሚችለው አይ ዶንት ኖ ምርጫ ውስጥ ቢያንስ በ2/3 በሚሆነው ከ547 በ2/3 ውስጥ ሚኒመም ምርጫ ካልተካሄደ ያ ምርጫ ተቀባይነት አይኖረው ስለዚህ አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ስለ ምርጫ ይሄ ማውራት ዋጋ የለውም መጀመሪያ ሀገራችንን ወደ ሰላም መመለስ አለብን አንጻራዊ ሰላም ከመጣ ስለ ምርጫ ማውራት እንችላለን አንጻራዊ ሰላም መጥቶ የምርጫ እድል ካለ መጀመሪያው ረድፍ ላይ እንሳተፋለን መንግስት ምን ጊዜም ነው ስለ ሰላም ሲጠየቅ ዝግጁ ነው ለመደራደር ለመወያየት ዝግጁ መሆኑን ብቻ ሳይሆን የሚናገረው የሃይማኖት አባቶች ፖለቲከኞች ተሰሚናቸው ያላቸውም እንዲሳተፉ ጥሪ ያቀርባል
እንደው በተቃራኒውም አማጽያኑም ለሰላም ጊዜም ዝግጁ ናቸው መሆናቸውን ይናገራሉ። የምንፈልገው ሰላም ለምንድን ነው ያልመጣው? መንግስት የችርቻሮ ሰላም ነው የሚፈልገው። ይሄን አማጺ በዚህ ጋር በገንዘብ በሌላ ደልሎ ምናምን ለማምጣት ኦሮሚያና አማራ ወይ ትግራይ የዛሬ 5 ዓመት 6 ዓመት እኮ አማጺ አልነበረም አይደል? ምንድነው ወደ አማጺ የመራው? ጎንደር ላይ አመት ሳይመጣ ወለጋ ውስጥ አመት ሳይመጣ ልብ የሸፈተው አዲስ አበባ ፊንፊኔ ላይ ነው። የፖለቲካ አለመስማማት፣ የፖለቲካ ልዩነት የነበረውን የፖለቲካ ልዩነት በጠረጴዛ ዙሪያ ለመፍታት ፍላጎት ከማጣትና የፖለቲካ ምህዳሩን በመዝጋት አምባገነናዊ የግለሰባዊ አምባገነናዊ ስርዓት ለመመስረት አብይ መወሰኑ ነው። በሀገሪቷ እምብርት ዋና ከተማ ላይ ሊፈታ የሚገባው የፖለቲካ ልዩነት ወደ ጫካ የገባው። እኛ እያልን ያለነው ኮምፕሬሄንሲቭ ፒስ፣ ኮምፕሬሄንሲቭ ፖለቲካል ሴትልመንት፣ ወደ ጦር ያስገቡን የፖለቲካ ልዩነቶች በጠረጴዛ ዙሪያ በድርድርና በንግግር መፈታት አለባቸው ነው።